Kabajamoo fi jaallatamoo maatiiwwan YouTube koo akkam jirtu? Nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu. Kun YouTube chaanaalii hundeessaa Fiqaaduu Abbushumeeti. Har'a immoo oduu qabadhee dhufeen jira. Oduu waliin an hundeessaa Fiqaaduuti. Eessa buuteen isaa waggaa tokko guutuuf kan dhibamee fi galaana namoota miliyoona 60 ol qabuun eegama kan ture. Sirbi aartistii, goota, aktiivistii, abbaa seenaa, sabboonaa keenya Qaalii Haacaaluu Hundeessaa eessa jirtaa jedhu dhibuun isaa baay'ee bitaa nu galee ture. Kunoo har'a waggaa tokko booda as bahuuf akka jiru dubbatame. Aartistiin keenya Haacaaluu Hundeessaa sirba albeemii mata durii sanyii mootii fi waa'ee keenya jedhuun kan galaana biraan gahe yoo ta'u jaallatamummaa guddaas argateera. Sirba qeenxee baay'ees kan qabu yoo ta'u isaanis jaallatamummaa guddaa ummaticha biratti argataniiru. Amma immoo ciminaa fi dandeettii ilmaan Oromootiin awwaalaa olitti kan isa waamsisuu fi galaana sabaa kan ta'e Oromoos kan gammachiisu eessa jirtaa kan jedhu maali mallisaa maqaa jedhuun dhufaa akka jiru himame. Albeemiin kun namoota baay'een kan eegamaa jiru yoo ta'u fuulli miidiyaalee garaagaraas immoo suura albeemii kanaan kan faayame ta'ee jira. Taappeellaan sirba Haacaaluu daandiiwwan garaagaraa faayee kan jiru yoo ta'u nuti uummanni Oromoo immoo oriijinaala albeemii kana bitachuuf qophii xumurree jirra. Galatoomaa.